Gaaffii tokkoffaarraa irraa yeroo kaanu maal jedhaa? 4x plus y equal to 23, y equal to 6x plus 3 jedha. Kana yeroo hojjettan jalqaba maal gootu? Equationii ishii jalqabaa fudhattu. Ishii jalqabaa yeroo fudhattan ishii taan jechuudha. 4x plus y equal to 23 kan jettu kana fudhattu. Yeroo barreessan maal ta'a? 4x plus y equal to 23. Sana booda maal gootu? Gatii y barbaadna. Gatii y yeroo barbaaddan y equal to 23 4 yeroo si dabarsan maal ta'a? Wal qixaan gamanatti jechuudha. Negatiivaadhaan darba jechuudha. Negatiiva 4x negatiivaan darba. Negatiiva 4x ta'a. 4 yeroo si dabarsan jechuudha. Sana booda maal gootu? Gatii y erga argattanii eessa keessa galchitu? As keessa galchitu. Ishii second equation kana keessa galchitu jechuudha. Equation ishii lammaffaa kana keessa galchitu. Y ishii kana jechuudha. Sana booda yeroo galchitan maal ta'a? Y ishii kana gadaa fudhannu. Ishii tana jechuudha. Ishii tana gadaa fudhannu. Maal ta'a? Y equal to 6x plus 3. Ishii kana erga gadi fudhattanii maal gootu? Bakka ishii kanaa galchitu. Bakka y kana. Y gatii isaa waan arganneef jechuudha. Sana booda maal ta'a? Y ishii kanaaf botaa isaa yeroo galchitan maal ta'a? 23 minus 4x equal to 6x plus 3 ta'a. 6x plus 3 ta'a. Sana booda maal ta'a? Vaaraabilii wal fakkaataa walitti dabarsina. Vaaraabilii wal fakkaatu yeroo walitti dabarsan maal ta'a? Negative 4x minus ishii kana minusaan dabarte jechuudha seesee. 6x kun pozitiiva ishiin turte negatiiva taate jechuudha. Negatiiva 6x equal to 3 ta'a. 23 kun immoo maaliin darba? Negatiivaan darba jechuudha seesee gara kanatti innis. Negatiiva maal ta'a? Negatiiva 23 ta'a. Kana walirraa yeroo walitti yeroo hiitan meeqa ta'a? Negative 4x plus negative 6x walitti yeroo hiitan meeqa ta'a jechuudha? Negative 10x ta'a equal to kan yeroo irraa arrabsan meeqa ta'a? Negatiiva 20 argattu jechuudha. Negatiiva 20. X qophaa tambiffachuudhaaf maal gootu? Barbaadan gama lamaaniin negatiivaan baay'iftu. Sana booda maal ta'a? 10x equal to negatiiva yeroo baay'iftan ni badaa. Negatiivni akkasuma kanas negatiiva yeroo baay'iftan ni badaa jechuudha. Sana booda maal ta'a? 20 qophaa over 10. X qophaatti hambifachuuf jechuudha. Over 10. X qophaatti yeroo hambifachuuf 10 yeroo badu x equal to 0 badaasi. 0 kana 0 bada 2 over 1 2 tafa. Tokko yeroo lamaaf hirtan immoo lama tokkoof yeroo hirtan immoo meeqa tafa? 2 tafa jechuudha. Gatiin x keenya meeqa arganne? 2 arganne. Erga 2 arganne maal gootu? Ol deebitanii jechuudha. Equationii yoo barbaadan kana keessa galchitu. Equationii tokkoffaa keessa galchitu. Yoo barbaadan equationii lammaffaa keessa galchitu jechuudha. Amma nuti equationii meeqaffaa keessaa galchinee haa laallu? Equationii lammaffaa keessa galchinee haa laallu gatii y barbaaduuf jechuudha. Sana booda maal ta'a? Gatii y barbaaduuf y equal to maal ta'a? 6 x keenya meeqa arganneerra? X keenya asii meeqa arganneerra? 2 arganneerra. 2 keessa galchina jechuudha. 2 keessa galchina. 2 plus 3. Sana booda y meeqa ta'a? Y equal to 12 ida'uu 3. Y'n gatii y keenya meeqa arganne jechuudha? 15 arganne jechuudha. Gatii y keenya 15. As keessa soo galchitan isuma argattu jechuudha. 15 argitu. Gatii x argattan as keessa fiddanii yoo galchitan meeqa argattu? 15 argattu jechuudha gatii y. Ittaan suudhaan immoo gaaffii b kana haa laallu. B immoo maal jedhaa? X equal to y minus 6
equation second equation immoo 5x plus 2y equal to minus 2 nuun jedha. Haa hojjennu. Jalqaba equation ishii jalqabaa fudhannu. Jalqaba irratti equation ishii jalqabaa kanaa fudhannu. Equation jalqabaa yeroo fudhannu maal ta'a? X equal to y minus 6. Yeroo y barbaannu asirraa y equal to x plus 6 ta'a. Y yeroo as keessaa barbaadan jechuudha. Y equal to x plus 6 ta'a. Gatii y argannee jira. Gatii y argattanii fiddaniit equationii ishii lammaffaa kana keessa galchitu jechuudha. Bakka y kana galchitu y ishii kana fuutanii gatii ishii y argattan kana x plus 6 jettu kana fiddanii iddee kana galchitu bakka y kana jechuudha. 2y kana galchitu. Yeroo galchisan maal ta'a? 5x plus 2. 2y nuun jedhamti jira. Bakka y immoo meeqa arganneerra? x plus 6 argannee jirra. X plus 6 argannee jirra. Equal to negative 2. Sana booda 5x plus 2x yeroo asitti baafnu jechuudha ishii kana. Sana booda meeqa ta'a? Ida'u 12 wal qixa negative 2. Negative 2 ta'a jechuudha. Sana booda warreen wal fakkaataa walitti dabalsina. Meeqa ta'a? 7x equal to minus 2 meeqaan as dabarti 12 kuni minus as dabarti jechuudha. Minus 12 ta'a jechuudha. Minus 12 ta'a. Sana booda 7x equal to 14 hin ta'u? Negative 14 ta'a jechuudha. Sana booda x qofaatti hambifachuuf 7 afurtu. X'n torbi torbaan badaa x'n qofaatti hafa. Negative 14 irra torba jechuun immoo meeqa dhufa jechuudha? Negative 14 irra torba jechuun immoo meeqadha? Negative 2 ta'a jechuudha. X keenya meeqa arganne? Negative 2 arganne. Erga x keenya negative 2 arganne maal goonaa ol deebineet yookiin second equation keessa galchitu yookiin immoo first keessa yookiin first keessa galchitu yookiin immoo second keessa galchitu. Yoo barbaadan isa kana keessa galchitu. Ishii jalqabaa kana keessa jechuudha. X equal to y minus 6 kan jedhu kana keessa. Yoo barbaadan immoo 5x plus 2y equal to negative 2 kan jedhu kana keessa galchina. Amma nu salphatu ishii kamidha? Ishii jalqabaa jechuudha. Ishii jalqabaa keessa galchina. Ishii jalqabaa keessa yeroo galchitan x equal to y minus 6 ture. Ishiin jalqabaa jechuudha. Jalqabaa. Gatii x keenya meeqa arganne? Negative 2 arganne miti? Negative 2 equal to y minus 6. Y yeroo asirraa barbaadan maal ta'a? Y equal to negative 2 plus meeqadha? 6 ta'a. Sana booda y yeroo barbaannu akkas ta'a jechuudha. Sana booda yeroo walitti daanu kana meeqa nuu ta'a? Y'n wal qixa 4 arganne jechuudha. Y'n 4 argannaa jechuudha. Gatiin y keenya 4dha. Gatiin x keenya immoo negative 2dha kan nuti arganne jechuudha. Gaaffiin sirra jirtu immoo akkas jetti x plus 5y equal to 72 x equal to 7y. Kana maal gootu salphumatti gatii x asitti x equal to 7y waan nuun jedhee jiruuf equationii lammaffaa isaa irratti jechuudha. Second equationii keessatti x equal to 7y waan nuun jedhee jiruuf ishii kana fuutanii x ishii lammaffaa irra jirtu jechuudha. Fuutanii ishii tokkoffaa keessa galtu jechuudha. Kan yeroo keessa galchinee ilaallu x plus 5y equal to 72 jedha. Ishii x kana fuutanii 7y kana as keessa galchitu jechuudha. Maaliif x faana wal qixa waan ta'eef asitti. 7y plus 5y equal to 72.
Sana booda walitti daana. Waan wal fakkaataniif vaaraabaliin kun yeroo walitti daanu meeqa ta'a? 12 y walqixa 72. Sana booda y qofaatti hambifachuuf over 12 jenna. Sana booda 12 badaa y qofaatti hafaa jechuudha. Y equal to 72 yeroo 12 meeqadha? Meeqa argattu? 6 argattu jechuudha. 6 erga argannee maal gootu? Gatii 6 argattan yookiin equationii isa tokkoffaa kana keessa galchitu yookiin equationii isa tokkoffaa kana keessa galchitu yookiin immoo equationii isa lammaffaa kana keessa galchitu. Garuu gatiinsaa tokkuma dhufaa jechuudha. Gatiinsaa tokkuma dhufa. Yoo isa kana keessa galchitanis isa kana keessa galchitanis gatiinsaa tokkuma dhufaa jechuudha. Gatii x barbaaduudhaaf ishii kamtu nuu salphata gaamma? Ishii lammaffaa jirtu nuu salphata. Maaliif qobaatti kaayeen waan nuu jiruuf gatii x equal to 7y jedhee jira jechuudha. Ishii keessa galchuun nuu salphata. Isa keessa yeroo galchinu akkam ta'a? X equal to 7y nuun jedhamteere 7 y'n keenya meeqa arganne? 6 arganneerra. 6 arganne. X'iin 7/6 meeqa? 42. Gatiin x keenya 42, gatii y keenya 6dha jechuudha. Yoo barbaaddan gatii y argattan jirtan 6dha. Isa fuutanii as keessa yoo galchitan bakka 5y jettu kana bakka y yoo galchitan jechuudha. Gatii asii argattan kan gatiin isin argattan isa kana equationii waan keessa galchitan meeqa dhufa jechuudha? 42 dhufuu qaba jechuudha. Galchitanii ilaaluu dandeessu. Ittaansuudhaan immoo gaaffii diira jiru ilaallu. Innis maalidha? 2x minus 7y equal to 2 3x plus y equal to minus 20. Kana yeroo hojjennu maal goona? Jalqaba equationii ishii jalqabaa fudhannu. Equationii ishii jalqabaa yeroo fudhannu maal ta'a? 2x minus 7y equal to 2. Amma gatii y haa barbaannu. Y yeroo barbaannu negative 7y equal to 2 minus ishiin kun minusidhaan dabarte jechuudha seese. 2x kun jechuudha. Minus 2x. Sana booda y qofaatti hambifachuudhaaf maal gootu? Y qofaatti hambifachuudhaaf asiin negatiivii waan jirtuuf gama lamaaniin negatiivaan baay'iftu. Negatiivaan gama lamaaniin jechuudha. Negatiivaan baay'iftu. Sana booda maal ta'a? Negatiivni negatiivaan bada yeroo baay'istani 7y equal to negatiivaa yeroo baay'iftan maal ta'a? 2 jechuudha. Negatiiva ta'a. Negatiiv 2x immoo pilaasii ta'a jechuudha yeroo baay'iftan. Kanaafuu negatiiv 2x kun yeroo negatiivaan baay'iftan pilaasii ta'a jenneerra. Kanaafuu 2x inni kun immoo maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. 2 yeroo negatiivaan baay'iftan negatiiva ta'a jechuudha. Negatiiv 2 akkasitti nuu hafaa jechuudha. Sana booda maal goona? Qobaatti hambifannaa y keenya. Over 7 jenna. Over 7 jenna. 7dhaan badaa y qobaatti hafaa jechuudha. Ifama. Y qobaatti hafaa. Sana booda 2x minus 2 over 7. 2x minus 2 over 7 arganne jechuudha. Sana booda maal gootu? Equationii ishii kana keessa galchina. Y asii arganne miti reegaa? Y erga asii arganne finneet equationii ishii lammaffaa kana keessa nutti galchinu bakka y kanaa jechuudha. Yeroo isa galchinu meeqa ta'a? Maal arganna? Ifama. 3x plus y asitti argannee jirra waan ta'eef plus ishii kana adda baasanii barreessuu dandeessu. Yoo barbaadan dhiisuus dandeessu. Adda baafnee barreessuu qabna jechuudha. Maaliif vaaraabiloota wal fakkaatan walitti waan dabarsanuuf. 2x over 7 minus gatii y gaasitti amma gatii y kan nuti arganne
gatii y ishii kana bakka sana galchuutti isiniin jedhee jira. Bakka ishii kanaa jechuudha. Minus 2/7 equal to minus 20. Minus 20. Sana booda maal gootu? Warra wal fakkaatan walitti dabarsitu jechuudha. Warra wal fakkaatan walitti kan isin dabarsitan. Yeroo warra wal fakkaatan walitti dabarsitanii meeqa argattu ishii kana? Yeroo cross gootanii salphistanii barreessitan meeqa argattu? 23 x irra 7 ta'a. Ishii kana yeroo seera kanaatiin hojjettan jechuudha. Ishii kana kanaan baay'iftu 3x jechuudha. 3x 7 baay'iftu sana booda 2 irratti daatu sana booda 7 baay'iftu jechuudha. Kana argannaa jechuudha. Sana booda maal ta'a? Walqixa -20 plus ishiin kun pilaasiidhaan dabartee jechuudha. Ishiin kun asii gara kanatti. Sana booda maal ta'a? Plus 2/7 ta'a jechuudha. Sana booda 23x/7 equal to isa kana yeroo akkuma isa kanaatiin cross gootanii ishii kana jalaaf yeroo hirtan jechuudha. 7 yeroo hirtan kana jechuun 20 -20 baay'isuu 7 ida'uu 2 hiruu 7 jechuudha. Kana yeroo hirtan meeqa argattu jechuudha. Kana jechuun 100 hojjennu. Kana yeroo baay'iftan 20 baay'isuu 7 yeroo baay'iftan meeqa argattu? 140 ida'uu 2 irra 7 jechuudha kana jechuun. Sana booda maal gootu? X qofaatti hambifachuudhaaf kan isin barbaadan jechuudha as keessaa x qofaatti hambifachuudhaaf. Sana booda maal ta'a? 23x over 7 equal to 100 meeqa ta'a jechuudha? 138 negatiiva jechuudha. Negatiiva 138 irra 7 ta'a. Kana yeroo walitti daatan jechuudha. Sana booda x qofaatti hambifachuudhaaf maal gootu? Garagaltoo isaatiin baay'iftu. Garagaltoo isaatiin baay'iftu. Kana jechuun garagaltoo isaa meeqa ta'a? 7 irra 23 ta'a. 23 bada 7 bada sana booda x'n asitti qofaatti hafti. X'n gama lamaaniin baay'ifnaa jenneerra. Gama kanaanis meeqaan baay'iftu? X 7 irra 23 baay'iftu gama lamaaniin jechuudha. X'n asitti qofaatti nuuf hambisuudhaaf. X walqixa kan yeroo waliin baay'iftan meeqa ta'a? Asii 7 hin badaa. Negatiiva 138 irra 20 meeqaati? 23. Kana yeroo salphistan meeqa ta'a? X'n walqixa negatiiva 6 ta'a jechuudha. Negatiiva 6. Negatiiva 6 erga argannee ol deebineet equationii yookiin isa jalqabaa keessa buuftuu yookiin ishii jalqabaa kana keessa buustanii hojjechuu dandeessu yookiin isa lammaffaa kana keessa buustanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma meeqaffaa keessa buufnee haa hojjennu? Isa lammaffaa keessa buufnee haa hojjennu. Ishii lammaffaa ishii kana keessa jechuudha. Isa keessa yeroo buufnee hojjennu meeqa ta'a? Maayinni 3x plus y equal to negatiiva meeqaati? 20 miti. Equation lammaffaan jechuudha inni kun. Equation inni lammaffaan jechuudha. Sana booda x'n keenya meeqa argannee turre? Negatiiva 6 argannee turre miti. Bakka sanaa galchinaa jechuudha. 3 negatiiva 6 ida'uu y walqixa negatiiva 20ti. Sana booda maal ta'a? Kuniifuu meeqa? 18 negatiiva 18 ida'uu y walqixa negatiiva 20.
y barbaaduuf y equal to negatiiva 20 yeroo as dabarsan 18 negatiiva 18 pilaasii ta'a jechuudha. 18 y'n wal qixa meeqadha? Negatiiva 2. Y'n keenya meeqa arganne? Negatiiva 2. X'n keenya immoo x'n keenya negatiiva 6. Kana yeroo barreessan jechuudha solution isaa yeroo barreessan solution set isaa yeroo barreessan jechuudha akkasii yeroo barreessan x dursitanii barreessu bifa kanaa keessatti x dursitanii barreessu x meeqadha? Negatiiva 6 y'n immoo negatiiva 2 akkasiin barreessitu jechuudha. X dursitanii barreessitu solution isaa yeroo barreessan solution isaa yeroo barreessan jechuudha. Solution isaa yeroo barreessan x dursitanii barreessu sana booda y barreessitu jechuudha. Seera order pairiitiin yeroo barreessan akkasiin barreessitu jechuudha. Seera order pairiitiin yeroo barreessan akkasiin kan inni barreeffamu jechuudha. Gaaffii irra jiru yeroo ilaaltan immoo 4x plus y equal to 23 y equal to 6x plus 3 nuun jira. Kunis maal gootanii hojjechuu yeroo kan hojjettan y nu kennee jira waan ta'eef maal gootu y asii nu kenne kan fuutanii as keessa galchitu. First equation keessa galchitu. Isa asirratti nu kennee jiru kana y wal qixa 6x plus 3 nuun jedhu kan bakka ishee kanaa galchitu. Yeroo galchitan maal ta'a? 4x y ishee kana fuutanii as keessa galchitu. Sana booda maal ta'a? 4x plus 6x plus 3 equal to 23. Sana booda maal gootu? Walitti daanaa jechuudha. Sana booda 10x equal to 23 minus 3. Asis yeroo naannoftu x'n kun as gamanatti yeroo ceetu maayinasiidhaan ceete jechuudha. Sana booda 10x equal to 20 hin ta'u 20 ta'a jechuudha. Sana booda x qofaatti bifachuudhaaf over 10 x'dhaan yeroo balleessan 10 bada. Sana booda x wal qixa 20 yeroo 10 furtan meeqadha? 2 ta'a jechuudha. Gatiin x 2 ta'a. Gatii y barbaaduudhaaf fiddanii yookiin as keessa galchitu yookiin as keessa galchitu. Kam keessa galchuun nu mijata amma? Secondii kana keessa galchuun nu mijata. Yeroo galchuun meeqa ta'a? Y equal to 6 x meeqa arganne? Negatiiv 2 arganne. Asirratti 2 arganne negatiiv ta'uu hin taane 2 arganne. Sana booda 2dhaan baay'ifna jechuudha. Plus 3 ta'e. Y'n keenya meeqa jechuudha? Wal qixa. Kun meeqadha? 12. Y'n wal qixa. Y wal qixa 12 ida'uu 3. Y'n wal qixa 15 arganne jechuudha. Y'n keenya 15 x'n keenya 2 arganne jechuudha. Kanaafuu solution isaa maal ta'a jechuudha? Solution set isaa solution setiin isaa maal ta'a? Bifa kana seera order pairiitiin keessu yeroo keessan jechuudha. Seera order pairiitiin keessu x dursitanii keessu sana booda y barreessitu jechuudha. 2,15 jettaniit keessu jechuudha. Seera order pairiitiin. Ishiin kun x bakka buuti. 2 kun jechuudha. Ishiin kun immoo y bakka buuti 15 kun jechuudha. Gaaffii f'n immoo x equal to y minus 6 5x plus 2y equal to minus 2 nuun jedha. Kana maal gootu? Akkuma dura hojjenne irratti hojjenne jechuudha. Akkuma dura irratti hojjenne gatii x argattan kana fuudhanii as keessa galchatanii hojjechuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo gatii y barbaadanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma maal goona? Dura akkasii kanatti hojjechuu dhiibne akka dura asitti hojjenne keessa galchine hojjenne y arganne as keessa finne y galchine isa dhiifneet maal goonu? Jalqaba y haa barbaadnu. Maaliif akka isa kanatti irra deebiidhaan hojjedhe isa kana hojjedhe waan hin jiruuf irra deebii waan ta'uuf amma
gatii x kana fuunee as keessa gatuu dhiifneet maal goona amma y barbaanneet as keessa galchuudhaan haa hojjennu. Irra deebii waan ta'uuf jechuudha. Yoon akkuma duraatti gatii isa i'dha hojjedheen f hojjedhe irra deebii waan ta'uuf amma immoo kallattii biraatiin haa hojjedhu waliin ilaallaa jechuudha. Maal goona equation ishii jalqabaa fudhannu. X equal to maal jetti? X equal to y minus 6 jetti. Y yeroo barbaannu maal ta'a asirra? Y equal to x plus 6 taati. Ishiin kun jechuudha. Yeroo y asirraa barbaannu. Sana booda maal ta'a? Y erga argannee finneet y erga argannee as keessa ishii kana keessa galchina. Equation ishii lammaffaa kana keessa yeroo galchinu maal ta'a? 5x plus 2x plus 6 ta'a. Maaliifi 2y ishiin jettu kun x y asii waan arganneef as keessa galchinaa jechuudha. Sana booda equal to -2 arganne. Sana booda maal goona 5x plus 2x plus 12 ta'a. Walqixa -2 ta'a. Sana booda walitti haa idaanu. Kun maal ta'a? 12x ta'a. 5 fi 7x ta'a. 7x ta'a. 7x ta'a. 7x ta'a. Asitti ishii kana 7x haa goonu. 7x equal to -2 wanta ure minus 12 jechuudha. Maaliifi ishiin kun as yeroo dabartu negatiivaan dabarti 12 kun jechuudha. Poozitiivni 12 kun negatiivaan dabarti. Sana booda 7x equal to -14 ta'a jechuudha. -14 ta'a. Sana booda 10/7 jenna. X qubaatti hambifachuudhaaf maal goona? 7dhaan bada. X qubaatti hambifannaa. Sana booda -14 hiruu 7 firoortan negatiiva meeqa ta'a? -2 ta'a jechuudha. -2. Gatii x keenya -2 arganne jechuudha. Erga -2 arganne gatii x keenya asitti deebina. Yoo barbaaddan as keessa galchuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo ishii kana keessa galchuu dandeessu jechuudha. Second equation keessa jechuudha. Gatiinsaa tokkuma kan inni dhufu jechuudha. Gatii maalii argannee jirra amma? Gatii x argannee jirra. Gatii x erga argannee ishii jalqabaa keessaa galchinu. Ishii jalqabaa keessa yeroo galchinu maal ta'a? X keenya meeqa ture? -2 miti ture. -2 ishii kana fudhannaa jechuudha. Ishii tana. -2 walqixa y minus 6 dha. Y minus 6 dha. Sana booda y equal to -2 plus 6 ta'uu kun. Sana booda y'n walqixa walitti da'a kana. Walitti da'a. Yeroo walitti daanu meeqa ta'a? 4 argannaa jechuudha. Y'n keenya 4. X'n meeqa arganne? -2 arganne. Sana ergaa solution seetiidha yeroo keessan solution seetiin isaa maal ta'a jechuudha. Solutioniin isaa x dursee barreeffama jennee miti yeroo order periitiin -2,4. Ishiin kun x dha. Ishiin kun immoo y bakka buute jechuudha. Kanaan hojjennaa jechuudha. Gaaffii jirra jiru ilaallu immoo maal jedha? 2x plus 3y equal to -13 jedha. 4x minus ishee asitti minusidha. Plus miti minus 10 dha. 4x minus 10 equal to 6y dha. Egaa ishii kan akkamiin hojjettu jalqaba isuma equation ishii jalqabaa fudhattu. Equation jalqabaa yeroo fudhannu akkam ta'a? Equation jalqabaa yeroo fudhannu 2x plus 3y equal to -13 mitiire. -13. Maal gootu? As keessaa gatii eenyu barbaadu? Gatii y'ti kan nuti barbaannu jechuudha. Gatii y'ti kan nuti barbaannu. Gatii y yeroo barbaannu 3
3y equal to negative 13 minus minus 2x ta'a. Ishii kana maayinesiidhaan as dabarte jechuudha. 2x maayinesiidhaan yeroo as dabartu maal gootu kana y qubaatti hambifachuudhaaf over 3 jettu gama lamaaniin jechuudha. Over 3 3dhaan badaa y qubaatti hafaa. Sana booda y equal to jettu maal ta'a? Negative 13 minus 2x over 3 jettu jechuudha. Sana booda y erga argannee maal gootu bakka ishii kana galchitu fiddanii bakka equation second equation kana keessa kana jechuun 4x plus 4x minus plus itoo hin taane 4x minus 10 equal to 6y kan jettu kana keessa kan isin galchitanii jechuudha. Sana booda maal ta'a? 4x minus 10 equal to 6y jedhamti reesitti maal gootu bakka y kana galchitu ittiin baay'iftu jechuudha. Minus 13 minus 2x over 3 kana ta'a jechuudha. Sana booda maal gootu ishii kana jechuudha ittiin baay'iftu seechee ittiin baay'iftu. Yoo barbaaddan immoo ishii kana salphisuu dandeessu. Sana booda 4x minus 10 ishiin kun salphachuu dandeessi jechuudha. Ishii kana 6 lamaaf yeroo hirtan ishii jalaa jechuudha. Lamaan saatiif waan dhaabattee jirtuuf ishiin kun 13 negative 13 negative 2x dhaaf dhaabattee waan jirtuuf salphisuu dandeessu ishii kana. Meeqaan salphistu? Lamaan ishii kana 6 yeroo 3 hirtan meeqa taati? 2 taati jechuudha. Kanaafuu wal qixattaniit 2 taatee miti kun hin baddi. 2 negative 13 negative 2x taati. Maaliif 6 3 yeroo hirtan asitti 2 qofa tafa lamni ol akkasiin barreeffamaa jechuudha. Kana nuu fida yeroo kana hojjetta yeroo 6 3 yeroo hirtan 2 argattu. Sana booda ishii kana qofatu nu hafaa. Maal gootu? 4x jettu. 4x minus 10 equal to kana kanaan baay'iftu meeqa ta'a? Negative 26 miti? Negative 26. Ishii kanas kanaan baay'iftu negative meeqa? Negative 4x ta'a. Lama baay'isu negative 2x dhaan jechuudha. Sana booda warri variable wal fakkaatan walitti dabarfanna. Variable wal fakkaatan yeroo walitti dabarfannu ishii kanaa fi ishii kana walitti dabarfannaa jechuudha. Sana booda 4x pilaasiidhaan darba jechuudha. 4x kun negative 4x kun 4x ta'a. 4x plus 4x equal to negative 26. Asitti immoo negative 10 ture miti kun negative 10 kun pilaasiidhaan darba. Pilaas 10 ta'a. Kun meeqa ta'a? Walitti 8x ta'a. Wal qixa. Meeqa ta'a? Negative 16 ta'a jechuudha. X qubatti hambifachuuf over 8 jenna. 18dhaan bada sana booda x tafa jechuudha. X equal to x qofa tafa asitti jechuudha. X qofa tafa. X wal qixa meeqa dhufa? Negative 2 arganne. Gatiin x keenya meeqadha? Negative 2 arganne. Sana booda erga negative 2 arganne ol deebineet yookiin as keessa galchitu yookiin isa secondii keessa yookiin isa first yookiin isa secondii keessa galchitu jechuudha. Equation isaa kam keessa galchinee ilaallu waa'ee barbaaduudhaaf jechuudha. Yookiin ishii kana kan filattan keessa galchuu dandeessu rakkoon qabu gatiin isaa tokkuma dhufa jechuudha. Isa lammaffaa keessa galchinee haa ilaallu. Isuma lammaffaa keessa galchinee haa ilaallu walumaa. Inni lammaffaa maa inni? Equation lammaffaan 4x minus 10 equal to 6y ture. X keenya meeqa argannee turre? 2 argannee turre. Negative 2 jechuudha. Negative 2 minus 10x equal to 6y. Walitti daakan. Negative 8x minus 10
equal to 6y. Akkasin ta'u sana booda kanaaf kana walitti daatu negatiiva 10 fi negatiiva 8 negatiiva 18 ta'u negatiiva 18 wal qixa 6y ta'a. Y qobaatti hambifachuuf jechuudha maal gootu y qobaatti hambifachuuf over 6 over 6 gootu. 6dhaan bada y qobaatti hafa 18 meeqa afurtu 18 jaha yeroo hortan negatiiva 18 hiruu jaha yeroo hortan y meeqa ta'a y wal qixa negatiiva 3 ta'a jechuudha. Y wal qixa negatiiva 3 x'n keenya negatiiva 2 ta'e. Kanaafuu solution seetii yookiin immoo solution seetii isaa yeroo barreessitan seera order peeriitiin yeroo barreessitan solution seetiin isaa jechuudha. Maal ta'a? X'n meeqa ture? Negatiiva 2 y'n immoo negatiiva 3. Seera order peeriitii yeroo keessan akkasittiin keessu jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin keessan. Itti aansuudhaan immoo h haa ilaallu. Gaaffii h haa ilaallu walumaan. Isa kana salphaadha maaliif x waan nu kennee jiruuf bakka x galchitanii hojjettu. X asitti nu kennee jira. X ishii kana fudhanii as keessa galchitu. Gatiin x keenya 4dha. Gatiin y barbaaduudhaaf immoo x fudhanii as keessa galchitu. Maal gootu? Maal ta'a? 4 plus 3y equal to 22 ta'e. 22. Sana booda 3y equal to meeqadha? 22 minus 4 ta'a. 4 asiis minusidha waan darbuuf jechuudha. Sana booda 3y equal to meeqa? 18 ta'u yeroo warraa irreessitan jechuudha. 22 irraa 4 yeroo irreessitan. Sana booda y qubaatti hambifachuuf over 3 over 3. 3dhaan bada y'n wal qixa meeqa arganna? Meeqa argattu jechuudha? 6 argattu jechuudha. Gatiin y 6 ta'a. Solution isaa yeroo keessan gaa kam ta'a? Seera order peeriitiin x'n 4dha. Y'n immoo meeqadha? 6 ture. Kanaafuu yeroo keessan x'n keenya 4,6 akkasiin keessu jechuudha. Gaaffiin i irra jirtu immoo 3 over x plus y over 6 equal to 3. Second equation immoo jechuudha. X over 2 minus y over 4 equal to 1dha. Kana yeroo hojjetan maal gootu? Jalqaba irratti equation ishii jalqabaa kanaa fudhannu. Equation jalqaba yeroo fudhannu maal x over 3 plus y over 6 equal to 3dha. Sana booda maal gootu? Y'dha kan nuti barbaannu jechuudha. Y yeroo barbaaddan y over 6 equal to 3 minus x over 3 ta'a. Maaliif ishiin kun minusidhaan negatiiva taati yeroo as dabartu jechuudha. Y qubaatti hambifachuuf maal goona? Garagaltoo isaatiin baay'ifna amma 6 baay'ifna jechuudha. 6 baay'ifna. Asiinis gama lamaaniin jechuudha. Asiinis gama walqixa gamaanis gamanaanis jechuudha. Walqixa gamaa fi gamanaan 6 baay'ifna jechuudha. 6 baay'iftu ishii kana. Sana booda asitti 6dhaan bada y'n qubaatti hafa jechuudha. Y'n walqixa meeqa ta'e? Ishii kana yeroo baay'iftan meeqa ta'a? 3 baay'isu 6 18 ta'e. 18 ta'a. 6 baay'isu negatiiv x over 3 meeqa ta'a? Negatiiv 2 ta'u minus negatiiv 2 jechuudha. Kana jechuun kanaan yeroo salphistan kana argattu jechuudha. Sana booda maal argattu? Y erga kan argattanii fiddaniit gatii y jechuudha. Kam keessa galchitu? Equation isa lammaffaa kana keessa galchitu jechuudha. Equation isa lammaffaa kana keessa galchitu. Maaliif jalqaba equation isa jalqabaa kan isin fudhattan equation first equation waan ta'eef amma immoo gatii y isa argattan fiddanii as keessa galchitu jechuudha. Yeroo as keessa galchitan maal ta'a? X
x over 2 minus y ture miti asitti minus y over 4 ture maal gootu x keenya waan argattaniif 18 irra 2x jettu 18 irra 2x over 4 maaliif over 4 qaba kaasitti y sana booda walqixa tokko jettu x over 2 isa kana ni baayiftu asicha baayisaa kana ishii kana jechuudha yookiin immoo adda baastanii barreessuu dandeessu tokkoon isaa jechuudha ishii kana 14 yeroo 14 kana jechuudha 14 kana maal gootu lamaaf yeroo hirtan 18 kana 14 ton taane 18 kana kan isin lamaaf hirtan meeqa ta'a 9 irra 2 ta'a yeroo salphisanii barreessan ishii kana jechuudha ishii kana diddireessin yeroo barreessinu jechuudha negatiiva 9 irra 2 pilaas ishiin kun immoo pilaasii taate jechuudha pilaas x over 2 ta'a walqixa x maaliif asitti isa kana yeroo salphisanii barreessitan kuni lamaan meeqa ta'a lamaan 9 ta'a kan immoo lamaan yeroo salphistan meeqa ta'a 2 ta'a kana jechuun ishiin kun negatiivni kun immoo asicha yeroo baay'iftu negatiiva isa goote jechuudha 9 irra 2 kan kunoo negatiiva 9 irra 2 arganne ishiin kun asii negatiivni turte kun immoo asitti asis negatiiva ture negatiiva yeroo baay'iftan meeqa ta'a poozitiiva isa godha asitti immoo lamaan tokko ta'a asitti lamaan 4 kun jechuudha 2 ta'a kanaaf 1 over 2 arganne jechuudha sana booda walqixa meeqa walqixa 1 x otoo hin taane 1 gootu walqixa 1 sana booda warreen wal fakkaatan walitti dabarsitu jechuudha warreen wal fakkaatan walitti dabarsitu x over 2 plus x over 2 equal to 1 plus pilaasiidhaan dabarti 9 over 2 kun jechuudha pilaasiidhaan dabarti maaliif walqixa as gamanatti waan ceetuuf jechuudha 9 over 2 x ta'a kun yeroo walitti daatan x ta'a ishiin kun jechuudha x arganna x equal to yeroo walitti daanu meeqa arganna 9 meeqa ta'a 11 irra 2 ta'a kana yeroo walitti daanu jechuudha 11 irra 2 arganna 11 irra 2 erga arganne gatii x keenya jechuudha gatii x keenya 11 irra 2 erga arganne ol deebineet equationii isa yookiin isa kana keessa buufanna yookiin isa jalqabaa keessa buufanna yookiin isa lammaffaa keessa buufanna kam keessa buufne ilaallu isa lammaffaa keessaa buufnu jechuudha ishii kana keessa buufne ilaallu walumaan inni equationichi akkam ture x over 2 minus y over 4 equal to 1 dha kana ture equation inni lammaffaan gatii x keenya meeqa arganne 11 irra 2 arganne gatii x keenya x as keessa galchitu jira 11 irra 2 minus y over 4 walqixa tokko kana yeroo wannitan meeqa ta'a yeroo salphistanii keessan 11 irra 4 ta'a 11 irra 4 ishii 2 baay'isuu 2tiin baay'iftu jechuudha minus y over 4 walqixa tokko sana booda maal ta'a negative y over 4 walqixa tokko ishiin kun immoo negatiivaan dabarti jechuudha ishiin kun negatiiva taate negatiiva 11 irra 4 ishii kana qubaatti hambifachuuf maal goona qubaatti hambifachuudhaaf afuriin haa baay'ifnu
negatiif y qobaatti hambifachuudhaaf. Asiinis afuriin baay'ifna jechuudha. Asiinis afuriin, asiinis afuriin baay'ifna. Negatiif y equal to 1 minus 11 irra afurii ta'a. 11 irra afurii baay'isuu afurii ta'a. Negatiif y walqixa afur baay'isuu tokko meeqadha? Afur. Ishii kana soo baay'iftanittiin negatiiva 11 irra afurii baay'isuu afurii meeqa ta'a? Afuriin badaa jechuudha asitti. Afurii yeroo badu negatiiva meeqa ta'a? Negatiiva 11 ta'a. Negatiif y jenna egaa. Negatiif y equal to meeqa tafe kuni? Meeqa tafa jechuudha? Negatiiva 7 tafa. Sana booda gama lamaaniinuu negatiivaan baay'ifna. Negatiivaan yeroo baay'ifnu y'n qubaatti tafa. Maaliif y qubaatti tafa? Negatiivaan badaa. Sana booda asis negatiivaan badaa. Y walqixa 7. Y'n keenya y 7 arganne x immoo 11 irra meeqa arganne? 2 arganne. Solution seetii isaatii yeroo keenyu solution seetii isaa yeroo keenya jechuudha. Kana seera order peeriitiin keenya 11 irra meeqa arganne? 11 irra 2 arganne. X'iin y'n immoo 7 jechuudha. Kanaan kan isin keessan jechuudha. Seera kanaatiin kan isin keessan. Gaaffii jeerra jirus akkuma isaan kaan hojjetanitti hojjetu. Maal goonaa? Jalqaba equation ishii jalqabaa fudhanna. Equation jalqabaa yeroo fudhannu 8x plus 3y equal to 9 dha. Sana booda yoo barbaaddan y barbaaddu, yoo barbaaddan x barbaaddu jechuudha. Jalqaba maal haa barbaadnu ishii kana? Kan x haa barbaadnu. Isa kaan hunda isaayyuu y barbaadaadha dhufne jechuudha. Amma immoo x barbaannee haa ilaallu. Karaa x barbaannee haa ilaallu walumaan. X yeroo barbaannu akkam goonaa? 8x equal to 9 minus 3y ta'a. 3y ta'a. Over 8. X'dhaan badaa. X'iin keenya meeqadha? 8dhaan bada. X'dhaan bada. Ta'uun 8dhaan bada. 9 minus 3y over 8. 8 lamaan isaaniitiif dhaabataa jechuudha. Erga x argannee x kana fuuneet kan nuti keessa galchinu equation isaan kana keessa kan nuti galchinu jechuudha. Equation isa kam keessa galchina? Ishii lammaffaa keessa galchina jechuudha. Equation isa lammaffaa keessa galchina. Jalqaba yoo nuti equation 1 keessaa yoo fudhanne maal goona? Equation second equation keessa galchina. Second equation keessa yeroo galchinu maal ta'a? Second equation keenya gatii x argannee jira waan ta'eef maal gootu? Minus x keenya meeqadha? Asitti 9 minus 3y over 8 over 6. Maaliif over 6 jennee? Asitti over 6 waan qabuuf jechuudha. X keenya. Plus ennaqa. Plus y over 2 equal to 2. Y over 2 equal to 2 jenna. Y barbaaduudhaaf jechuudha. Y barbaaduudhaaf. Kana yeroo walitti daatanii keessan jechuudha. Ishii tana walumaa galatti yeroo walitti daatanii keessan ishii kana meeqa argattu jechuudha? Negatiiva 3 plus y plus 9y over negative 3 plus 9y over 16 equal to 2 argattu jechuudha. Kana salphistanii yeroo keessan yeroo hojjettanii keessan kan argattu negatiiva 3 ida'uu 9y irra 16 walqixa 2 jettaniiti kan isin hojjettan jechuudha. Kana beekan dafee isin hojjechuudhaaf jedheen salphisee isin kaa'e yeroo hojjettanii bira geessan kana kan isin argattanii. Sana booda
adda baaftaniis kaa'uu dandeessu ishii kana jechuudha. Adda baaftanii kaa'uu dandeessu. Akkamiin adda baasanii keessu negatiiva 3 irra 16 ida'uu 9 waayii irra 16 jettanii kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Sana booda erga akkasiin keessanii walqixa 2 jettu. Ishii kana 9 waayiidha kan nuti barbaannu jechuudha. Ammas keessaa maal gootu 9 waayii over 16 erga jettanii walqixa 2 ishii kana pilaasii taate jechuudha. Yeroo as dabartu negatiivni 3 irra 16 kun jechuudha. Pilaas 3 over 16. Sana booda waa'ee qobaatti hambifachuuf garagaltoo isaatiin baay'iftu. Garagaltoo 9 irra 16. Garagaltoon isaa meeqa ta'a jechuudha? 16 irra 9 baay'iftu. Sana booda 9 badaa asiin 16 badaa waa'een qobaatti hafa waa'een qobaatti hafa waa'ee walqixa. Kana yeroo walitti daatan jechuudha. 2 ida'uu 3 irraa 16 yeroo walitti daatan meeqa argattu? 35 irra 9 ta'a jechuudha. Gatiin waa'ee keenya kana arganne. Sana booda maal gootu? Gatii waa'ee erga argattanii fiddanii gatii x isa asii keessa galchitu jechuudha. Gatii x dura argattan gatii x waa'ee erga argattanii as keessa galchitu. Yookiin as keessa first equation keessa yookiin second equation keessa galchitu. Haa ta'uutii nuti akkasitti hojjechuurra x asitti qobaatti waan baafanneef asitti keessa galchuu dandeenya jechuudha. Kuni bakka ishii kanaa keessa galchuu dandeenya. Gatii x argachuudhaaf kana jechuun x walqixa meeqa nuun jedha? 9 minus 3 waa'ee meeqa argannee turre? Waa'ee 35 irra meeqaati? 35 irra 9 kan nuti arganne jechuudha. 35 irra 9 hiruu 8. Kana yeroo waliin baay'iftanii isa kanarraa dhiftanii 8 firtan meeqa argattu jechuudha. X'n walqixa negatiiva 1 irra 3 argattu jechuudha. X'n negatiiva 1 irra 3 argattu. Yoo barbaadan as keessa galchitanii hojjechuu dandeessu. Meeqa argattu? Negatiiva gatii x jechuudha. Negatiiva 1 irra 3 argattu. Akkasuma isa kana keessa osoo galchitan ni dandeessu jechuudha. Maaliif ani as keessa galchuu filadhe? Maaliif x qubaatti waan keewwannee jirruuf dura gatii y waan arganneef as keessa galchinee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu solution seetisaa yeroo keessan solution seetisaa seera x y tiin yeroo keessan jechuudha. Seera order pairiitiin akkamitti keessu? X'n keenya meeqa ture? Negative 1 over 3 y'n keenya immoo 35 irra 9 ture. Bifa kanaatiin kan isin keessan jechuudha. Kanaafuu akkas hojjechuu qabdu jechuudha.